Abbootiin gadaa doorii ji'oota muraasaan booda baallii fuudhanii jila gooroo aadaa garaagaraa waggoota 8 darbaniif jilachaa turaniiru. Yaa abbootii gadaa doorii Arbooraa fi yaa abbootii gadaa doorii Koonnituu jila sirba doorii 16 guyyoota 8tiif jilachaa turanii korma obbaatii jilaa qalachuun xumuraniiru. Kormi obbaatii jilaa korma guyyaa sirbi doorii xumuramutti yaa abbootii gadaa doorii gara aangoo sirna gadaatti dhufaa jiran eebbifatanii obbaatiin jilaa yookiin jilli gooroo dooramaa itti xumuramudha. Abbaan gadaa doorii fiixee Arbooraa Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa Booranaa yoo gobbaarkaa baallii fuudhanii fi abbaan gadaa doorii Koonnituu boruu adii kormi obbaatii jilaa qalamnaan jilli doorii kanaan booda xumuramuu fi gammachuun sirna walharkaa fuudhinsa baallii qofa eeggachuun akka hafee dubbatanii. Amma wanni nu af dhibiin hin jirtu jila gadooma yoo waaqni nu ga'e suntu nu dur jira bulchiinsi irraatti finni biyya irraatti aangoo guddaa ka qabu qaamni olaanaan gada. Tanaaf aangoo guddaa tan fudhachuufi tanaan booran duriyaane booran bulchuufi Carra guddaa inna tana waaqni nu ga'inne inni gammachuu guddaan eeggachuu jira. An baalli fuudhuufi guddoo gammachuu qabnu amma bultiinu nu namni jechuudha. Warri baalli irra fuudhan kaan galgalicha jira. Nu amma waan aangoo warra irra fuudhanuuf guddoo gamman akka malee gammachuu qabna. Hayyoonni yaa abbootii gadaa doorii Arbooraa Dhibaayyuu Liban yaa Koonnituu Abduu Badullachaa fi Jaldees Moluu jila gooroo sadarkaa sirna gadaa Booranaa keessa jiru jilachaa jila dooromaa obbaafachuu isaanitti akka gammadan himanii. Hayyoonni kunneenis dagaagina aadaa eegumsaa fi kunuunsa haraaf eelaa mirga dubartootaa fi uummataatiif bara gadaa isaanii keessatti akka hojjetan dubbatu. Waan cufaa durdeemaan gada anaaf eegi doorii taanii sirbi jildoorii obbaafatanii gargadaa jijjiiramanii anaaf gammachuu guddoon nu dhaga'ama. Aadaa kan jajjabeessuu guddaatti narra eegama. Aadaa ara jabeesse, aadaa eela jabeesse, aadaa ilma jabeesse, aadaa niitii jabeesse, aadaa intala dubraa, aadaa golaa, aadaa tan cuuf kabajee guddisee jabeessuu qaba. Jaldees Moluu Mallichee aadaa fi walitti dhufeenya Booran Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiraatan cimsuu fi maanguddoota gosa Booranaa dambituu jaaroon bakka bu'uun yaa abbootii gadaa doorii Koonnituu keessatti hayyuu fedhachuu yookiin hayyuu ta'uuf dhufe. Waan fedhachuu dhufee fi jaarsi gartee akka gochituun akka dambituu yookaan akka miiloo tanaa bulbultu kaabba gostaanaa kadabaaf qajeeluma akka yookaan dabaraayela dubartii mirgisii eegu. Niti gosa yookaan iyyeessu gosa fattiseetiin gartee karaa buusa faan horiifa kennanii fi gartee jenni qabee sun dhaqqabsiisanii abbaa qabirra fuudhanii isaan leeqoodanii gosirra tissa gosa akkasii jechuudha. Adeemsaa fi dorgommii guddaa keessa darbuun hayyuu yookiin meedhicha yaa abbootii gadaa doorii Koonnituu filataman 11 keessaa tokko ta'uun filatame Oromoo Booranaa Keeniyaa keessa jiraatan biratti gammachuun ta'uu dubbata. An hayyuu argadhennaa warri keenya Sayidii Gammadee ammaan tana neega hayyuu argadhacha kennandee malee yoo silaacha kan dhaqe gos dambeenoo callaati akka Booran guutuu balbalta 13 itoorinaa kenniti gammachiisu irra hamaa innaa warra dhu nu hayyuun keen kamiilootiin hayyuun keen warra keenya Jaldees Moluu jedhe warra akkasii moggaafate jira. Walitti dhufeenya gosa Oromoo Booranaa aadaa duudhaa fi mirga uummataa hunda cimsuufis waggoota 8 abbootiin gadaa doorii baalliitti fudhatanii bulchan keessattis ciminaan akka hojjetus Jaldees Moluu dubbate. Aadaa Booranaa kan cimsinaa barmaan gad dhufne wanni namni keenyallee keessa gad dhufuuf kana wanni kun namni kun goomulee dhufuuf kana wanni namni kun dirree dhufuuf kana Khaneegi kana warra makan cimnaadha Booranaa kan cimsuu ol fuudhu jajjabeessu. Abbaan gadaa doorii Kuraa Jaarsoo baallii fuudhuuf qophaa'anis aadaa fi duudhaalee sirna gadaa abbootii isaaniirraa dhalootaa dhalootatti darbaa as ga'e haalaan qindaa'ee dhalootatti dabarsuuf hunduu tumsuu akka qabu dhaamaniiru. Afaanumaan abbootiin nama dabarsite abbootii irra dhaalle akkanaan geggeessuu jira. Armaan dudduubaatti akka aadaan tulleen hin banneefi aadaan tulleen baratamte barreeffamaanillee mul'atte akka isiin fuulduraatti deemtu barbaanna ammallee diqqatti guddimine guddaa qabnullee barsiimine akka isiin hin banne akka isiin dhaloota irra dhalootaatti dabarte tolchuu barbaanna. Yaa abbootii gadaa doorii fiixee Arbooraa fi yaa abbootii gadaa doorii Koonnituu jila dooromaa xumuruun baallii fuudhuuf qofa kan qophaa'an yoo ta'u yaa abbootii gadaa doorii hawwattu ammoo akkaatuma jila aadaan sirba doorii taansanii jilachuun jila dooromaa obbaasuun yookiin ni xumuru.